Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan guyyaan har'aa guraandhala 23 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Babarootooleen soraala keetti oduu har'aa sanitti hima mootummaan Somaalee Haaraa pirezidaantiin Somaalee Haaraa jechuun kaabinee hojii waliin hojjetu filachuu jira. Gamkaan immoo pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi pirezidaantiin Meeksikoo rakkoo biyyi lamaanii irratti wal mari'achuuf daqiiqaa xiqqaa tokkoon duuba jalqabuuf yaa'an. Hongee hamaan biyyooti Afrikaa keessumaa gaanfa Afrikaa mudachuun yaaddessaa ta'uu USAID'n beeksisee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Dr. Mararaa Guddinaanfaa har'a sirnaan himannaan irratti dhiyaate oduu keessatti gabaasa bal'aa qabna. Oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Kamisa kan dhiyeessinu qophiin fayyaa abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora. Baraan ardiin Afrikaa akka jechi Daayirektar USAID Itoophiyaatti akkuma jirtu nu bona. Keessattuu Afrikaan gamii bahaa akka hamaa jira. Tanaafuyyuu Daayirektarii USAID damee Itoophiyaa Leesiil Riid akka addunyaan biyyi tana waan isiin keessa jirtu hubattee nama miliyoon hedduu rakkachuu jiru kanallee qubu qabaatteetiin waan jechuu qabda ariifattee jechuu gaafate. Tana irratti Iskindar Fireew Daayirektarii USAID Itoophiyaa Leesiil Riid dubbise tujubee dhiyeessa. Itoophiyaatti daayirektarittiin jaarmaya gargaarsa misoomaa USAID Leesiil Riid hongeen barana kutaalee ardii Afrikaa hedduu miidhee jira jedhan. Deebiin hongee kana laalchisee jirus kan yaada keessa galchuun ta'uu akka qabu daayirektarittiin kun ibsaniiru. It's not only affecting Ethiopia, it's affecting the Karamoja region of Uganda, it's affecting the northern part of Kenya, it's affecting South Sudan. Hongeen kun miidhaa ka jiru Itoophiyaa qofaa miti. Ugaandaa miidhaa jira, kutaa Keeniyaa gama kaabaallee miidhaa jira. Sudaan kibbaas akkasuma Taanzaaniyaa keessa rakkoo wabii nyaataatu jira. Maadagaskar reefuu hongeerraa dandammataa jirti. Afrikaa dhiyaa keessas rakkoo wabii nyaataatu jira. Biyyoonni Afrikaa gama kibbaallee rakkoo wabii nyaataa furuuf hojjetaa jiran. Walumaa gala ardittiin keessuma gaanfee Afrikaa haala rakkisaa keessa jira jedhan. Kanaaf jecha hawaasi addunyaa haala kana walitti qabee ilaaluudhaan hamma danda'ame lubbuu hedduu du'aa oolchuun haala danda'amu irratti hojjechuu qaba jedhan daayirektarittiin kun. Keessumaa hongeen naannoo horsiisee bulaa Itoophiyaa keessa lammiiwwan miliyoona 5.6 ta'u gargaarsa midhaan nyaataa akka eeggatu dirqisiisuun baatii amajjii ifa ka ta'e galmee gaaffii gargaarsa misoomaa yookaan HRD jedhamu irratti beeksifameera. Biyyattii rakkoo elniinyoo waggaa darbe mudaterraa dandammataa jirtuuf rakkoo biraa ta'ee jira. Baatileen ittaanan illee yaaddessuudha jedhan Leesiil Riid. Sababaa hongee kanaan gargaarsa yeroo hatattamaa kanneen eeggatan lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 5.6 gargaaruuf kan oolu doolaara miliyoona 900 miliyoona 48 barbaachisa jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi waggaa darbe hongee Itoophiyaa mudateef deebii kennuudhaan dursitee jirti. Akkuma kanaan waggaa 2 keessatti deeggarsa doolaara miliyoona 800 miliyoona 24 gumaachuu ishee ragaan embasii Finfinnee jirurraa argame beeksiseera. Muummeen ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny naannoo Tigraay aanaa Humeraa dhaqeetiin uummata wal dubbate. Itoophiyaa fi Eertiraan akkam keessa waliin jiranii jedhaniitiin gaafatan rakkoo wal nu dhabsiifte nagumaan fixannaa jenne yaada shan laf kennee jedha. Muummeen ministeera yoo ammoo tani dhiisaniitiin nu tuqani seera addunyaa laallee waan seera addunyaatiin deebii kenninaafii jedhe. Gamkaaniin ammoo rakkoo jirtu akkamitti deebiitti kennu akka mallee qorannoo qoratanii dhumatte tanallee hubanneetiin keessaa waan jechuu mal jennaa jedhe muummeen ministeera kunin. Pirezidaantiin Somaalee Haaraa Mohammed Abdullaahi Farmaajo kaabinee haaraa hojiitti filachuu jira. Warri filan keessaa tokko Hassan Alii Haareeti. Haareen kunin itti gaafatamaa dhaaba zayitii fi dhaaba gargaarsaa gargaraa taa'ee hojjechaa ture. Nam kana muummee ministeeraatii filatan. Hassan Alii Haaree kunin Somaalee biyyi bonii itti hammaatee milishooti ISIS oolmaaf bultii dhoowwanii siyaasaallee miil gad dhaabate tana falijaba barbaadaa jedhanii filan. Haareen kana waliin armaan durattuyyuu waan hedduu hojjechaa ture. Namni kun ganna 2.5 dabran keessa dhaaba zayitiitii fi gaazii British Sooma jedhan keessa daayirektar ta'ee hojjechaa ba'e. Bara 2011-2014 ammoo daayirektar qarqaarsaa baqataa ka dhaaba Noorweeyitti daayirektar ta'ee hojjechaa ba'e. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp torbaan dhufu keessa waan karoora mootummaa isaa Koongireesii Ameerikaatti himuuf deema. Akka amma qubu qabnutti Tiraamp haga guddaan waan rakkoo baqataa irratti dubbachuuf deema.
Ameerikaan biyyi baqataati. Nam miliyoon hedduutti nama miliyoon tokko ta'utti barumbaraan biyyi tan dhufa. Ameerikaan biyyi alaa dhufu kan akkamitti simannaa jechuu irratti yoo hedduu siyaasan irratti wal dhaba ba'an wamtaateef iyyuu seera qabeessaan akka uummata simachuu danda'an mirgi isaanilleen akka kabajamu jedhaniitiin dhiyootanillee waan gargaraa kaan hiriirbaa kaan waan akka akkaatiin irratti wal falmaa turan wamtaateef iyyuu pirezidaantiin Ameerikaa kunin torbaan dhufu keessan irratti dubbachuuf deema. Bulchoota Ameerikaa pirezidaantii Meeksikoo Enrique Pena Nietaatii fi kaabinee isaatiin walitti dhufanii dubbachuuf daqiiqa xiqqaa tokkoon duubatti dubbitan mariitan jalqabuuf yaa'u jiran. Warra pirezidaantiin Meeksikootiin wal dubbatu keessaa tokko ministeera haajaa alaa Ameerikaa Rex Tillersoniif kaan ammoo ministeera nagaa biyyi keessaa ka John Kellytti. Jari kunin rakkoo baqataa biyyi tan lamaan jidduu jirtu warra qorsumaataan akka farsoo macheessu seer malee gurguruu fi waan gargaraa irratti dinagdee fi daldala biyyittii waliin qabdu dabale waan gargaraa irratti dubbachuuf yaa'an. Bulchoota Ameerikaa tunin waan pirezidaantiin Meeksikoo bulchiinsa Ameerikaa haaraa irratti dallansiiseef waan mootummaan isaanii yookaan karoora akka ittiin hojjechuu danda'an irratti waan hedduu wal dhaban irratti mari'achuuf yaa'an. Meeksikoo fi Ameerikaan biyya ollaati daarii kiiloomeetira kum hedduu waliin qabdi. Dhiyoo tana bulchiinsa Ameerikaatii fi bulchiinsi Meeksikoo waan gargaraa irratti wal dhabanii walitti dheekkamaa turan. Waraanni Iraaq qarqaarsa Ameerikaallee itti argate diidi xiyyoor guddaa Iraaq magaalaa Mosul jiru loleetiin harka ISIS irra deebifate. Waraan gosa afuriitti ardha diidi xiyyoora kana lole. Akka oduu Rooyitersitti dameen humna waraanaa ariifataan diidi xiyyoora kana barraa qaanuu dha'ee ISIS keessa baafate. Waraanni kun lolli xiyyoora fudhachuuf ka'e kana guyyaa afuriin dura jalqabe karoorii isaanii guddaan ISIS humna laaffiseetiin Mosul keessa baasu. Paakistaan gambaha keessatti hardha nam 8 olitti bombiin dhumate 20 caalaatti mammadaa'e. Jari kun gabaa magaalaa guddoo beekamtu Lahooree jedhan keessatti nam hedduu fixe kaan ammoo mammadeesse. Paakistaaniin tunin milishoota biyya nagaa dhoowwanitti duullaa jetteetiin guyyaa dheengadda lol jalqabde biitaana dhiyootan keessaayyuu nam 130tti bombiin irra dhumate ISIS fi milishoota islaamummaatti itti gaafatan fudhate. Mootummaa Paakistaan akka waraanii biyyisaa daarii biyyaa ollaa isii seeneetiin loluu danda'u ardha hajaj kenna. Hajajii kunin balaa guddaa qabaachuu danda'a. Mootummaan kunin dheekkamsaa fi dallansuu uummata isaa ka dhiyoo tanaan nama 125tti nurra dhumatee milishoota islaamummaan nagaa nu dhowwanii jechuu jiran kanaaf deebii kennuuf dabre hojii tana milishoota ISIStti hojjatee jedhanii himachaa turani. Paakistaanii fi biyyittii ollaa isii Afgaanistaan yeroo hedduu wal lolaa turan. Oduu namaaf qaqqabnu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan mana hidhaa jiran dura ta'an Koongireesa Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa har'a si'a afuraffaaf mana murtiitti kan dhiyaatan yoo ta'u yeroo jalqabaatiif himannaan sirnaa irratti dhiyaate. Galmee himannaa Dr. Mararaa irratti dura ta'aa Arbanyooch Gimboot 7 Dr. Biraanuu Naggaa, Daayirektara olaanaa OMN obbo Jawaar Mohaammed akkasumas dhaabbattoonni isaatiif OMN himatamuun isaanii beekamee jira. Kanarraa ka'uudhaan namoonni abukaatoo Dr. Mararaa Guddinaa obbo Wandimuu Ibsaa dubbisee jira kunooti. Obbo Wandimuu har'a yeroo jalqabaatiif Dr. Mararaa Guddinaa faarratti himannaan seeraa dhiyaatee jira ka jedhudha ka gabaasamaa jiru. Sin abukaatoo Dr. Mararaati. Mee maaltu jira? Akkuma ati caqaste obbo namoota guyyaa har'aatitti si'a arfaffaatiif mana murtee Goorgisiititti beellama sa'a 8tti qabna turreeyyuu isa kanaaf kaleessa waaree booda anillee kophaa koo Dr. Yaaqoobillee kophaa isaanii Dr. Mararaa dubbisnee turre keessattuu anaaf Dr. Yaaqoob hojii gargar qoodannee isaan yoo ka himannaan irratti dhiyaate mana murtee olaanaa lidataatitti dhiyaatu akka mirga hawaasiitiif mormummaa dhiyeessan akka sasana san qopheessan ani immoo kan boruutitti akka qopheessu gahee fudhannee turreef ani mirga wabii akka si'a sadaffaa eeggamuuf kan qopheeche Dr. Maraaraadha kaleessa dubbisee innillee itti tasmaamma'ee fuula lamaaf olakkaa akka hadhatti dhiyeessinu mari'annee addaan deemne ani immoo ganamaan hadha namoonni maamilootiin koo kamti shibbirii kanaan himataman ijoollee wallaggaa naqamtee tokko gaafachuun Qilinxoo bu'ee yoo sa'aatii jattan achi ba'u sa'aatii lamatti ganama keechaa Dr. Mararaa fuudhanii mana murtee lidataa olaanaa sa'aatii lamatti geechanii himannaa qaqqabsiisanii amma maatiin isaanii bilbileena himee waaree booda ol deebi'ee dhufee himannaa isaanii irraa fuudhee. Himannaa sana barreeffamaan harkaan fuutanii yoo barreeffama ta'e maal jedha?
Himannaan immoo barreeffamaan harkaa fuune gara fuula 506tti tilmaamama. Doktor Maraaraan kophaa isaanii himatamne qaama afur oliin himatame. Himatamaan tokkoffaan Doktor Maraaraa Guddinaati. Himatamaan lammaffaan Doktor Biraanuu Naggaati. Himatamaan sadaffaan obbo Jawaar Mohammadi. Arfaffaan immoo isaatu Itoophiyaa saatalaayit televezyiiniidha. Inni shanaffaan immoo Oromoo miidiyaa neetwoorkiidha yookiin OMN'dha. Kan jara kaawwanii waan dhimmichi nan ilaalleef amma ibsuun nan barbaachisu. Walumaa galatti himannaan Doktor Maraaraadha shororkeessaa miti. Himannaa yakka iddileetiif, himannaa yeroo muddamsiisaatiif akkasumaan immoo qajeelcha poost komaandiin baase kan darbe kan jedhu. Maal jechuudha kun obbo Wandimmu Jaseeraatiin? Himannaan yakka iddilee kan jedhu kun keewwatatu jira. Keewwata seera Itoophiyaa kan bara 1996 bahe kan yakkaa. Keewwata 32 tokko laa kan jedhu 38 tokko 27 tokko 238 tokkoo fi seeruma yakkaa kana bara 2096 bahe kana keewwata 486 laayii jalatti kan caqasame dabarta jedha karaa yakkaatiin. Karaa immoo labsii yeroo muddamsiisaa kana maal jedhaa በሚኒስትሮች ምክር ቤት የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 01/2009 ዓ.ም አንቀጽ 12 1 ስር የተመለከተውን ተላልፈዋል ይላል። እንደዚሁም ደግሞ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃ አፈጻጸም መመሪያ አንቀጽ 2 1 ስር የተመለከተውን ተላልፈዋል ይላል። Kana maaliin kan isaan deeggaran maal gochuu isaaniitiin Dooktar Mararaan kan kanatti himataman waan ibsame jira? Wanti ibsame maalidha? Kun tokkoffaadha. Oosa irratti dubbiin inni godhe akka ragaatitti itti dhiyaate Oromoo Fedii Asooseeshinii gubbarratti kan dubbii godhe dhiyaateera. Kan qaamoleen adda addaa Doktor Maraaraadhaa barreessan kan Doktor Maraaraan barreesse kanneen kan fakkaatu ragaa godhatanii maalidha? Seera yakkaa kana dabre kan jedhu kan yakkaa walumaa galatti keewwatootiin kun hunduu kan waggaa 10 gadi adabsiisu waan ta'aniif mirga wabii kan eegsisuuf jechuudha. Inni labsiin yeroo muddamsiisaatis ta'e akkasumaan himannaa shororkeessaa wajjin wal cinaa qabnee yoo ilaallu salphaadha ta'ee kan mul'ata jechuudha. Obbo Wandimmu ammaan dura kan haasawamaa ture Dooktar Mararaa Guddinaa namoota kabiroo wajjin waamicha gamtaan Awurooppaa godheef simatanii achitti argamanii haala Itoophiyaa keessaa ibsuu isaaniitiin yakkaman ka jirutu dhaga'amaa ture. Kun immoo namoota akka Dooktar Biraanuu Naggaa fa'aaf kanneen fakkaatan wajjin dhiyaataniiru ka jedhutu dubbatamaa ture. Kun amma himannaa sana keessa jiramu hin jiru? Injira gaamma yaala akkasitti natti himannaan abbaa alangaa ka federaalaa waliigalaa himatamaan tokkoffaan Doktor Maraaraa Guddinaa Jaafii, himatamaan lammaffaan Doktor Biraanuu Naggaa, himatamaan sadaffaan obbo Jawaar Mohammad, himatamaan arfaffaan isaat yookiin Itoophiyaa saatalaayit televezyiin, himatamaan shanaffaan Oromoo miidiyaa neetwoork yookiin OMN'dha jedha. Kun maalidha gaati? Himannaan tokkoffaan kan Doktor Maraaraa, Doktor Biraanuu fi obbo Jawaar Mohammadiit irratti himatame akkasiin jedhe kana seera yakkaa kan bara 1996 bahe keewwata 32 tokko laa 38 tokko 27 tokko 238 tokkoo fi tuqaan 2 kan dabre jedha. Kun kan jarri sadii waliin himataman jechuudha kan amma siin caqase kun. Kan Doktor Maraaraadha immoo kophaa isaatitti 886 laayii jalatti kan caqasame kan dabre kan jedhamu. Inni kun kan Doktor Maraaraa kophatti kan himatame manni marii ministiroota yeroo muddamsiisaadhaaf labsii baase duwwaa tokko 2009 keewwata 12 tokko jalatti kan dabre kan ceete. Akkasumaan illee immoo komaand poostiin labsii kana irratti hundaa'ee tarkaanfii yeroo muddamsiisaatiif raawwachiisaaf bahe keewwata 2 tokko jalatti kan caqasame dabre jedha. Kana jechuudha kan Doktor Maraaraadha. Kanaafuu kan gizee duraa dabarsametin illee bifa shororkeessaan osoo hin ta'initti bifa yakkaatiin waluma qabatee jira. Garuu kan Doktor Biraanuutis ta'ee kan OMN'tiif kan isaati waan bakka bu'oota isaanii hin ta'iniif himu malee kan shororkeessaa illee of keessaa qaba jechuudha. Dhimma kana kallattiidhaan ennaa laaltan ka jettanii ka Doktor Mararaan Oromoo Studies Association yookaan immoo waldaa qorannoo Oromoo irra taasawaa godhanii akkasumas immoo imeelii isaan namoota wajjin wal jijjiiranii xalayaa wal jijjiiran ka jedhudha. Xalayaan kun xalayaa iccitiiti moo waanuma isaan ifatti barreessani kan akka ragaa himannaatti dhiyaate? Wanti isa ajaa'ibsiisu ragaan Doktor Maraaraa irratti akka himannaa dhiyaate kan 2006 irraa jalqabee hamma 2009 jechuudha. Waggaa 4 jechuudha. Kana keessaa akka ummati jette kana wanna Doktor Maraaraan seera qabeessa jedhee seera Itoophiyaa kanallee kabajjee seera Itoophiyaa kanarratti hundaa'ee biyya keessattis biyya alaatittis
bakka qondaaltotiin addawaayii muummicha ministeera obbo Hayilamaariyaam osoo odoon ta'in bakka kuuwwan hundi isaanii jiranitti illee amma osoo hin hidhamin torbaan lamaan duratti marii kan adeemsisan kan of keessaa qabu jechuudha. Malee wanna haarawaa itti ho'ituu qabu. Doktor Maraaraan nama cal jedhee akkuma argatti waan itti dhufe dubbatu miti. Of eeggannoo cimaadhaan siyaasas waan beekuuf, haala mootummaa Itoophiyaallee waan beekuuf, shororkeessaa immoo fokkisa isaa waan beekuuf, mootummaan kunillee haala inni itti namoota qucuu danda'u waan beekuuf, seera irratti hundaa'ee kan taasise malee kan seeraan alaatii miti jechuudha. Ka Dooktar Mararaa waliin himataman tokko obbo Jawaar Mohaammed, ka biraan immoo Dooktar Biraanuu Naggaati jettanii jirtu. Isaan kanaaf abukaatoon dhaabatan jiru moo dhimma isaan ittiin himataman akkamitti beekuu hin danda'ama? Waan beektan qabdu? Tasuman beeku gaa'imannaan kan qaqqabe hadhaan akkuma tasaa fadhaa arganne malee Doktor Biraanuun kanaan durallee akkuma beekamu himatamee murteen irra jiqee jira. Obbo Jawaarillee ala jiranii dhagaanii isaaniillee itti beeknu hin jiru. Garuu amma waan maamila koo waliin walii qabatanii dhiyaataniif malee isa kana abukaatoo seeraa hin qabanii wanti beeku hin jiru. Abukaatoo seeraa obbo Wandimmuu ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Qophii fayyaa. Dhukkuba busaaf dhukkuba sombaa irratti qorannaan geggeeffaman kan ilaaleen gabaasaalee ergaman jaallanne dhiyeesse. Namoonni qilleensa qulqulluu oksijin jedhamu funyaaniin yookaan afaaniin ega harkisanii booda qilleensa gubataa kan kaarboon daayoksaayiid jedhamu gara alaatti baasu. Yoo dhukkuba busaan kan qabaman ta'e garuu kaarboon daayoksaayiidii qofa otoo hin taane gaazii hedduu afaaniif funyaaniin baasu. Bookee yookaan biinniin busaa daddabarsitu immoo foolii qilleensa gubataa kanaa waan jaallattuuf itti deddeebitee hidduun dhiiga isaanii xuuxxee akka nyaataatti itti gargaaramti. Kanas qorannaa haaraa gaggeeffame mul'ise. Yuunivarsiitii Stookholmitti Piroofeesara ka ta'an Emeritus Ingrid Faye akka jedhanitti bookeen dhukkuba busaa daddabarsitu wanta moolekiyuul jedhamu kan afaan Ingiliffaa HMBPP jedhamu maddisiisti. Kun immoo macaacurri yookaan seelii diimaan qilleensa faalamaa kaarboon daayoksaayiid jedhamu hedduminaan akka oomishu yookiin akka maddisiisu godha. Piroofeesarri kunii fi waahiloonni isaanii laaboraatoorii keessatti qorannaa gaggeessaniin dhiiga nama busaan qabamee fuudhanii bookee yookaan biinni dhukkubicha daddabarsitu attamitti akka nyaattu yookaan xuuxxu ilaalan. Kanneen ana wajjin hojjetan keessaa Naawushiin Imaamii akka jedhanitti bookeen kun dhiiga kana xuuxanii akka nyaataatti itti gargaaramutti hedduu ariifatu. Kanaaf bookeen kun wanta HMBPP jedhamu kan of keessatti maddisiiftu sun amala yookaan fedhii bookee yookaan biinni sana irratti dhiibbaa godhe qaba jedhu. Qilleensi faalamaan kaarboon daayoksaayiid jedhamu foolii jabaa inni HMBPP irraa argatu bookeen sun akka dhiigicha faalamaa sana fedhii guddaan akka xuuxxu taasisee jedhu. This is enough to change the mosquito's choice. Kun qofti dhiiga nama busaan qabameef hin qabamin gidduudha akka filattu godha. Dhaabbati ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan CDC'n akka jedhutti dhukkubi busaa nam tokkorraa nama biraatti ka darbu bookee yookaan biinni ishee dubartiin ta'uu isaan kun immoo gosni isaanii gara 430 akka ga'u kana keessaa harka 30 hanga 40 akka ta'an busaa akka daddabarsan ibse. Akkuma namaa bookeen kunis nyaata itti tolu yoo argatan baay'ee nyaatu. Bookee kanaaf dhiigi faalamaan nyaata gaarii ta'uu isaati. Piroofeesar Faayee akka jedhanitti jaallachuu qofa otoo hin taane dhiigni faalamaan kun araada isaan qabsiisaa jedhu. We let them feed on different bloods a longer period of time. If we let them dhiiga kabraa yeroo dheeraaf akka xuuxan yookaan nyaatan goone waan isaan godhan ilaaluuf gatteessee yoo hordofte nyaachuu diduutti fufan garaagarummaa guddaatu jira. Piroofeesar Faayeen akka ibsanitti bookeen dhiiga faalamaa hedduminaan xuuxan yookaan nyaatan kun wal horuufis carraa olaanaa qabu. Maaliif yoo jedhame wanta moolekiyuulii HMBPP jedhame sanatu kana godha jedhan. You can have 5 times more parasitically infected mosquitoes and the parasitic carraa wal horuuf qaban dachaa 5 dabala. Busaa daddabarsuufis dandeettiin qaban heddummaachuu isaaniin guddaa ta'a.
kun waggootii miliyoona hedduuf bookee busaa caasaa ittiin wal horan ture ka jedhan Piroofeesar Faayen kun gama kaaniin busaan nama qabate tuun ajjeesin dhiiga keessa taa'ee wal horuu fi daddabarsuu akka danda'u agarsiisaa jedhan. Kanaaf wanta HMBPP jedhamu kan bookee yookaan biinni busaan oomishu kana dhaabsisuun gama kaaniin akka isaan dhiiga dhukkubsataa hin faalle nyaata gaariis hin godhanne ittisuuf dawaa haaraa arguun barbaachisaa ta'eera. If you stop them from producing it, if you can do that, then it would be. Yoo akka isaan kana hin oomishneef ittisuun danda'ame yoo kana gochuun danda'ame dawaa gaariitu argame jechuudha. Kanaaf uummanni dawaa yookaan qoricha akkasii barbaadaa jira. Hanga ammaatti kun hin argamin jira. Garuu malli adda addaa kan bookee yookaan biinni busaa ittiin funaanuun danda'amuun ajjeesaa jirraa jedhan. Lakkoofsa bookee busaa daddabarsitu hanqisuun namoonni dhukkuba busaan akka hin qabamne ittisuudhaaf gargaara jedhu Piroofeesar Faayen. Saaphana siree dawaa farra bookee busaa cuuphamee gama kaaniin immoo dawaalee biifaman gargaaramuun mala hedduminaan hojiirra oolaa jiru ta'uun ni beekama. Tallaalii busaa argachuuf qorannaan gaggeessamus itti fufee jira. Mata duree lammaffaatti ceena qorannaa dhiigaa salphaa ta'e ijoollee irratti gaggeessuun dhukkuba sombaan qabamuu isaanii baruun akka danda'amu ibsameera. Kunis dhukkubichi cimee sadarkaa biraarra tuun ga'iin ijoollee wal'aansa barbaachisu akka argatan gargaara. Hayyoonni saayinsii qorannaa gaggeessan akka jedhanitti ijoolleen dhukkuba sombaan qabamuu isaanii baruun baay'ee rakkisaa ture akka gabaasaa Jessikaa Barmaan ergiteetti. Dhukkubi sombaa nama qabee hubee ituun ajjeesiin dura dafanii baruun wal'aansa akka argatan gochuuf sadarkaa addunyaatti duulli gaggeeffamu itti fufee jira. Dhukkubi kun ijoollee qabuusaa baruun salphaa miti. Sababiinsaas ijoolleen qufaanii akkee qorannaaf barbaachisu baasuu hin danda'an. Dhukkuba daariqaa yookaan infekshinii irratti hayyuu kata'an Jeesan Andrew Yuunivarsiitii Staanford irraa akka jedhanitti rakkoon biraa jiru ijoollee yeroo dhukkuba sombaan qabaman somba isaanii qofa otoo hin taane kalee lafee dugdaaf sammuu isaanii dabalatee keessi qaama isaanii kabiraanis ni miidhama. Qufaanii akkee baasuu waan hin dandeenyeef qorannaa gaggeessuun rakkisaadha jedhu. If we can find them early and treat them, the vast majority. Yoo dhukkuba sombaan qabamuu isaanii dafnee barree wal'aansa argatanii dhibbatti fayyisuun ni danda'ama. Ijoollee dhukkuba sombaan erga qabanii bubbulan kan mallattoo tokkoyyuu hin argisiifne dawaa gosa antibiyootiks jedhaman kennuun ni gargaara. Kunis dhukkubichi akka haaraatti akka hin kaane ittisa. Sadhanna keessa dhokotee jiru jechuu isaaniiti. Andriwusii fi waahiloonni isaanii dhukkuba sombaa ijoollee qabuusaa qorannaa dhiigaan baruun haalatti danda'amu beekanii jiran. Kunis bu'aa quubsaa argamsiisee jedhu. Qorannaan kunis quantiferon jedhama. Yeroo tokko tokkos ga'eessotaaf gargaaramuun ni danda'ama. Keessumaa biyyootii gama dhihaa keessatti jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ijoollee irratti qorannaan kun akka gaggeeffamu yaada hin dhiyeessine garuu qorannaan inni hayyoonni amma gaggeessan ijoollee 2,500 irratti gaggeeffame. Jalqaba irratti hunduu dhukkuba sombaan hin qabamne turan. Waggaa tokko booda qorannaa biraa gaggeessan. Yeroo sanatti ijoolleen 172 dhukkuba sombaan qabamanii 30 wal'aansa fayyaa argachuu jalqabaniiru. Kanneen hafan 142 waggootii walitti aanan lamaaf qorataniiru. Achi booddee Andriwus akkas jedhan. Our hope is that this could represent one more tool for both diagnosis. Kun ijoolleen dhukkuba busaan qabamuu isaanii akkasumas ijoollee dhukkubichaan qabamuuf caalaatti saaxilamoo ta'an baruuf mala haaraa tokkodha jennee abdannaa jedhan. Uummanni miliyoona 10 caalu waggaa waggaan dhukkuba sombaan kan qabamu ta'u jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n beekseera. Bara 2015 keessa sababaa dhukkuba busaan namni miliyoona 1.8 kadhuma yoo ta'u kanneen keessaa 100,000 fi 70,000 ijoollee turan. Kanumaanin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaadha. Hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabanuu barreessaa nu bilbilaa. Iimeeliin keenya horn@voanews.com, feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu. Yaada keessan nuuf hiraa. Telefoonni keenya tolaa
222-5 ekstenshinii 13 amma oduu xumuraaf sora. Oduu amma arganneen dabalee oduu deebee sanitti himatti gaafatamaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guuteres nama Itoophiyaa humni qilleensa Itoophiyaa keessa jechaa jiru Meejar Jeneraal Tasfaa Haayile Mikaa'el itti gaafatamaa naannoo Abiyyee kaasuudhaan kibbaatti akka itti gaafatamaa nagaa ta'eetiin hojjetu shuume yookaan ammoo hojii tanaaf file namni kun Meejar Jeneraali kun Hassan Ibrahim Muubaan nama hojii kanaa durii hojjechaa ta'u hojii irraa fuudha hojii tanaa fi tokkummaa mootummoota itti gaafatama kan galateeffate gamkaaniin ammoo barana ardii Afrikaa akka jechaa daayirektar USAID Itoophiyaatti akkuma jirtu nu boonu keessa jirti Afrikaan gami bahaa akka hamaa jira tanaafuyyuu daayirektarii USAID damee Itoophiyaa Leslie Reed akka addunyaan naannolee keessumattuu Itoophiyaa akkan boniittammaatti kana qalbii tokkoon caqaftee waan jechuu malteen jettuun gaafate. Muummeen ministeera Itoophiyaa Haayile Maariyaam Dassaaleny naannoo Tigraay aanaa Umeraa dhaqeetiin uummataan wal dubbate rakkoo gama Eertiraa waliin akkamitti jirtanii jennaan lakkoofsa yookaan ammoo yaada qabxii 4 qabu gaafanne laf keeyyanne sun irratti hojjechuu jirra jechuun dubbate. Pireezidaantiin Somaaliyaa Haaraayee Muhammed Abdullaa Farmaajoo kaabinee haaraa hojiitti filate warri filan keessaa tokko Hassan Alii Khaareeti nama kun itti gaafate yookaan ammoo muummee ministeeraa tolchaniitiin filatan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp torbaan dhufu keessa karoora mootummaan isaa Koongireesii Ameerikaa waliin qabaachuu danda'u irratti keessumattuu karoora mootummaan isaa qabu Koongireesii Ameerikaatti himuuf deema. Akka ammaan dhaga'uu jirrutti Tiraamp haga guddaan rakkoo baqataa irratti dubbachuuf deema. Bulchoota Ameerikaa pireezidaantii Meeksikoo Enrique Pena Nieto fi kaabinee isaatiin walitti dhufanii rakkoo biyyisuunii keessumattuu gam daldalaatiin gam baqataatii fi waan gargaara irratti wal dubbachuuf qophii jirani mataan oduu kanarra kanuma. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.